rigaa kasalaa yaa taayee danda'a ati qalqalaa jedhaniin. Qalqala jechuun hin beektan isinuyyuu. Amma sirba akkaataa garaagaraa jijjiiratee dhufaa jira sirbi isaa jechuudha. Maaliif akkana jibbame namni kun? Maalitti Oromootti balleesse? Inni wayita namni feesbuukaan footoo isaa fokkisee irratti duulu waan qallaan itti fakkaate bara. Haga isa dabarsuu dadhabne isa balleessuu dadhabne footoo isaa shin'aa goonee gafurraa bannu. Guyyaa fursaa arganne taayee danda'a. Namni martuu waan isa ga'u dirshaa isaa addaan qoqqoodannee nyaanna malee foon isaa hin awwaallu taayee dhugaa isinitti himaan. Dirshaa nu ga'u adda adda qoodamuu qaba Oromoo marti. Nama akkasitti na gube sadarkaa sanitti jechuudha. Taayee danda'a jechuun nama osoo du'eeyyuu kottee isaa kana nama maraa qoodanii Oromoo hundaayyuu martuu waan dirshaa isaa fudhatee nyaatee ittiin hafuura baafatu akkasitti dasna jedha. Sadarkaa kanatti jibbaa jechuun taayee. Maaliifi namni suni wallaalaa qofaa miti doomaa jedhama doomaa. Maarashaa lafaan qotan kan taayee jechuun. Sirbi rigaa kasalaa jedhu kun isaa baqii miti. Garuu jaartii ofii waliin galgala sirba sayyoo dhageeffate hamma tokko omatu itti dhagahama jedhee yaadaan. Rigaa kasalaa wayita jedhu sirba kana yoo banate itti dhagahama. Anniiti akkamiiti taayee jala jirtu jedha tokko gaafii natti ta'e. Dheengadda mootummaan caffee irratti yaa'iin itti kaanaanii mucaa wayii qabaa jedheettini mucaa ofii tokko poostii godhe feesbuuk irratti. Taayee danda'a jechuudha ilma qabaa nuun jechuudhaaf poostii nutti godhe. Namni jaartii qabu namni ilma qabu namni akka taayee danda'a kuni. Maaliif jaartiin maan isaatu Oromoon maaliif si jibbaa? Ati maaliif Oromoo biratti akkana jibbamtee? Biyya keessatti Abiyyi Ahmad irraa kaasee haga jalaatitti namni isa waliin hojjetaa jiru nama 1000. Namni biyya san keessatti oppodiyoo waliin taa'ee Oromoo irratti duula dalagaa jiru nama 1000. Niitiin maan isaa ta'e inni galgalaa ganama ilmoo irraa dhalchee ilma qaba jedhee nutti argisiifateemi. Ilma nutti argisiifate bilookii si godhana alu zappakka ya zappal humar. Nawi abiyya ziyad kusummak. Anatu sanitti si laxxafe yaa ilma washala. Si baasee jira. Saree harree naaxanya. Bilookii si godha. Dhabamsiisee jira zarii baddeetanii baasee jira. Maqaa isaallee isinii dubbisee dhabamsiisee la. Isin martuu dhabama godhaa nama akkasiisan. Kalb yaa ibnal kalbii kanniin dhabama godhuu isinirra jira. Niitiin maan taayee danda'a? Niitiin maan taayee danda'a? Abdoo Muusaa jedha. Abdoo Muusaa deematillee anatu hudduu ta'e addaan si qabee si fincaa'e obboleessoo. Si galee Abdoo hudduu ta'eetitti natu si fincaa'e siin jee jira. Anatu hudduu ta'eetti si tufe akkatti qizanaam. Hagas nama lama geggeessee wasakkan Abiyyi Ahmadii yaatee jirti. Tokko kana. Kabira wanti isinii jechuu barbaadu waa'ee taayee danda'a kanatti rigaa kasalaa kanarratti jechuudha. Sheer godhaa biraan gaya. Niitii qaba. Dheengadda mucaa kiyya jedhee mucaa isaa poostii nutti godhe. Feesbuuk irratti jechuudha. Mucaa isaa waliin footoo ka'ee poostii godhe. Namni ilma qabu. Namni niitii qabu. Niitii akkami niitiin akkana. Niitiin dhiirsa ofiin gorfanne. Niitiin nama kanatti achi siixee waa itti naasofne. Niitii akkami. Niitii akka ofii qaba jechuu taayeen bara. Yoona bifaalleen isuma fakkaatti. Qalbiilleen isuma fakkaatti. Aqliilleen isuma fakkaatti. Wallaaltum akka taayee danda'attu wajjin jira. Dubartiin jarana qaruutee jira. Ta abbaa ofii sirreessitu jira. Ta abbaa ofii karaa qajeelchitu jira. Maaliif kana isiniin jechuu danda'a? Oromoon maaliif jibbe nama taayee danda'a jedhamu ka jahannamiin fakkaatu kana gurraacha. Gurraacha jahannamiin fakkaatu taayee nama jedhamu kana maaliif jibbe Oromoon? Inni hoo Oromoo maal godhe? Akkamitti Oromoo miidhuu danda'e? Akkamitti Oromoo ufitti kaasuu danda'e? Akkamitti Oromoon akka sadarkaa kanatti isa jibbutti taayee danda'a waan akkasii godhuu danda'e Oromoon maa isa jibbe isa jedhu kana ofirraa kaafnee ilaallu. Ilma qabaa ilma isaa nutti poostii godha. Namni niitii qabu waan godhu keessatti waan dubbatu keessatti sabaaf hojjeta. Ani mootummaa naannoo Oromiyaati dubbi himaadha jedhee achi taa'e. Dubbi himaa naannoo Oromiyaa yoo ta'e waan Daani'el Kibriit dalaguu fi waan jeneraalii maqaan isaa maa inni namicha Kaasaayee Camadaa hojjetu Oromoo irratti hojjetu jechuudha. Taayeen danda'a bakka bu'aa paartii Amaaraatii miti. Bakka bu'aa Izeemaatii miti. Bakka bu'aa Baaladarasii miti. Bakka bu'aa dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaati wasakni kun. Gurraachi bifallee hin qabne kan rabbii waa mara balleesse kun jechuudha. Bineensi kun dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Maaliif Oromoon isa jibbe? Nama baay'ee jira bar. Namni Abiyyi waliin Oromoo ajjeesaa jiru guutee bar. Rigaa kasalaa. Yaa taayee danda'a keerroo si kabalaa wayita ijoolleen biyya keessa teettee isaan jettu.
Jibbaan hagana muluusa jibbaa jechuun Oromoo ofiin laaluu inni ofiin xiinxallu. Fotoo isaa gaggaragalchine, fotoo isaa ol garagalchine, bifa isaa gaggalabbadne, arrabsine, koomantii isaa jala yoo seentan. Koomantiin 5,000 yoo isaa barraa'e, koomantiin 4,900 arraba. Koomantii 5,000 keessa, koomantii 4,900 koomantii arrabaati. Namni kun diidamni qofti taayee kenna je'an. Akkamitti namni 5,000 na arrabsa? Akkamitti namni 20,000 na arrabsa je'ee nama ofiin gaabanne baliida wallaala akkanaa kana jiraa isa awwaalutu furmaata jechuudha. Agarte nama arrabsitee hin baranne, nama diqqeessitee hin baranne, jiraa isaa qabdee boolla qottee boolla gadi keette malee hin amanuu jechuudha. Jibbaa uummanni isaaf qabu jechuudha. Anama maal jechuu barbaada? Waa'ee niitii isaa maaliif kaaftee onaan jettan? Niitiin isaa taayee danda'a gorsuu qabdi ture. Dheengadda waa'ee jaartii isaa nutti haasa'aa jira. Niitiin tiyya niitii akkanaati. Mana hidhaatitti illee ture baatii agasii gaafa turellee anuma eeydee wajjin gabbayee akkas ta'e. Gaafa niitii akkasii niitii bu'aa qabdu qabaatte. Ati waan dalagaa jirtuuf laalaa hin jirtu isiin maal haaltee sitti hin himne. Facebook irratti si argaa jirti. Moo waa'ee sooshaal miidiyaa kanan fayyadamtu yookaan jaartiin tiyya nama barate jedhaan turre dheengadda. Jaartiin tee nama barate kataate. Maaliif Oromoo irratti duulta jettee maas hin gorsine? Jawaar Mohammad qabsaa'aa Oromooti maaf siin hin jenne jaartiin tee? Hacaaluun Hundeessaa Oromoodhaaf du'e maaf siin hin jenne jaartiin tee? Oromoon shaneedha jetteen arrabsin maaf siin hin jenne jaartiin tee? Shaneen waraana adda bilisummaa Oromooti maaf siin hin jenne jaartiin tee? Waraanni ati shanee jettee diqqeessitu kun Oromoodha. Oromoon miiliyoonni 60 shaneedha maaf siin hin jenne jaartiin tee? Niitii qabdaa fotoo kaastee ilma kee lubboostii goota. Niitiin teellee sima fakkaatti jechuudha. Wal fakkaataan wal barbaadaa jechuudha. Sirbi isinii bahee jira dhageeffadhaa wajji ciisa. Rigaa kasalaa yaa taa'ee danda'a qeerroon bakka duwwaa. Si galee jaartii tee wajji dhageeffadhu sana. Eega jaartii akka teetii rabbisitti qabeta waa takka hin beekne wallaaltuu siifi isiilleen tokko. Siifi niitiin teellee tokko. Namni akkanatti nama galgalaa ganama hayyuu Oromoon qabdu ajjeesi jedheetiniin arrabsu. Nama Baqqalaa Garbaati irratti duulu. Baqqalaa Gabraas yeroo wayyaanee keessa yeroo meeqa hidhame. Nama Baqqalaa Garbaatiin nyaata dide cuukkoo malee jedhee Baqqala irratti duulu. Jawaar Mohammad takkaa Oromoo tuqeen beeku takkaa taayee tuqeen beeku. Cuukkoo malee nyaadhu jedhee Jawaar arrabsa. Jawaariin kun eenyuun akka bakka bu'u hin beeku. Oromoon meeqa akka Jawaar kana jaalatu hin beeku. Sambiraan aytaree Oromoodhaan shanee jedhee kitaaba nurratti baasa. Niitii qaba ilma qaba fotoo poostii nu godha. Namni niitii gaarii qabu namni ilma gaarii qabu akkamitti kitaaba shanee jedhu wayitti inni baasu niitiin isaa itti dhiifti. Akkamitti dhiifti niitiin isaa shanee fi juntaa jedhee wayyaanee waggaa 27 nu dura dhaabannee falmaa baanetti nu dabalee maqaa balleessi maqa xureessi akka namichi kun jibbaa Oromoo qabu waraana adda bilisummaa Oromoo waraana umrii isaa guutuu saba kanaaf qabsaa'e waraana Tigraay waliin juntaa fi shanee jedhee kitaaba nutti baasee jechuudha. Niitii akka miree niitiin kana maaf baafta kitaaba akkana maqaa shanee jedhu maaf fayyadamtaa? Ati maaliif uummata Oromoo keessaa namni aangoo qabu si caala aangoo qabullee hin jira yaa taayee wasaka. Qoppodiyoo keessa akka si caala nama ajjeesaa jiru jira. Garuu akka ati jechaan nu miite kanan nu miine. Akka ati arrabaan nu miite kanan nu miine. Akka ati afaaniin nu miite kanan nu miine. Ati waa mara nu miite. Jechaan nu miite. Hojiidhaan nu miite. Hidhaadhaan nu miite. Afaan keetiillee nu miite. Jarri kunoo hidhaa fi saamichaan nu miidha. Ati waa hunda keessaa haftee hin beektu jechuu kiyya taayee danda'a. Arrabni ati nu arrabsitu warra si duuba taa'ee Oromoo fannisuu fi Oromoo ajjeesisu san caalaa Oromoodhaaf gubata ta'aa jira. Diqqeenni ati Oromoo diqqeessitu Feesbuuka keetirra barreessitee yaa bada doomaa koomantii kee jala seenii nama meeqan arrabse nama meeqatu waan gaarii naa barreesse jedhi ilaali. Waa poostii godhuu kee bichaa miti wasaka taayee danda'a anatu sitti himaa jala sararee. Waa poostii godhuu qofaa miti dubbiin. Nama meeqatu waan an poostii godhu keessa waan gaarii naa barreessaa maaf hin dubbifne koomantii kee. Waa barreessuu hin dadhabduure. Yookaan sadarkaa kitaaba baasuu irra keettee kitaabni ati baaftu narratti kitaaba hojjetta. Ahmad Shaneedha akkasii jettee kitaaba narra baafta. Sammuun kun amma sammuudha doomaadha. Sammuu kan akkasiiti. Sammuu akkasiitii yaaduun sirra hin jiru jechuudha. Kanaaf taayeen danda'a Oromoo biratti wanni inni jibbameef waa hunda keessatti afaaniin nu arrabsutti Oromoon girrisaa jedhutti Oromoon culullee jedhutti Oromoon shanee jedhutti Oromoon ergamtuu xilaataati jedhuunitti achi garagalee ammoo Oromoo hidhuun Oromoo lafa saamuudhaan Oromoo ajjeesuudhaan waa mara keessatti nama qooda fudhate keessaa isa tokko jechuu taayeen danda'a. Jarri kuuwwan warri isa duuba jiru nu ajjeesaa jiran dhuga. Nu hidhaa jiran dhuga. Garuu akka isaa kanatti Facebook isaaniitiin galgalaa ganama gadi bayanii hayyuu Oromoon jaalatuun arrabsan, waraana Oromoon jaalatuun arrabsan, nama Oromoon kabajuun arrabsan, jabaa Oromoon jaalatuun arrabsan cim jedhaniitiniin hidhanii hidhaa keessatti
us jedhanii ta'anii ilaalaa jiran jechuudha. Inni hoo jabaan isa caala hin jiru. Barreeffama isa malee namni barreessu hin jiru. Waa barreessuu namni isa malee beeku hin jiru. Bakka niitii akkamituni niitiin si jala ciiftee ilmoo si dhaltee wayitti ati Oromoo akkana diqqeessitu teettee si ilaaltu. Wal fakkaataa wal barbaadaa siin jechuudha. Baay'ee keessa madaalliin siitii fi jaartii teetii waliin taruu jechuu kiyya. Hojii feetee hojjettu intala biyya feetee haa taatu. Yoo barbaachisaa ta'e shamara Bahardaariif Gondar haa taatu rakkoo kiyyaa miti. Niitiin takka dhiirsa ofiin gorfatti beeka. Lakki obboleessoo sibichaa qofaa miti namni Abiyyi Ahmad kaddamaa jiru. Jaalala Abiyyi illee yoo taate akkanatti horachuu hin dandeessu. Waan feete jettee ati Oromoo arrabsiteef Abiyyiin homaa jaalala isaa siin dabalu. Ati Oromoo diqqeessiteef jaalalli Abiyyi Ahmad matarra siin baatu. Akkuma jarri kuuwwan tasgabbayanii uummata isaaniitiif ka hidhanii callisanitti ati maaltu sadarkaa kanaan si ga'e? Maaliif akkana Oromoo jibbitaa? Maa Oromoo irra waa barreessitaa? Maaliif Oromoo diqqeessitaa? Maaliif nama Oromoon jaalatu arrabsita jettee niitiin nama hin gorsine? Niitii akkami nama jala ciiftee akkatti bakka achi yoo gadi baatu niitiitii jedhee inni feesbuukaan dhufee viidiyoodhaan nuti niitii akkami niitii yoo ta'e namni martuu hin qaba. Niitiin ati nutti dhaadheessite niitiin ati dheengadda dhuftee seenaa isii nuuf himtu niitii shadee irratti maa kitaaba hojjetta jettee si gaafachuu dadhabdeedha. Isiin ijoollee Amaaraati moo Oromoo? Bahardaarii, dhalaa Gondarii, dhalaa Gojjamii. Maaf sitti hin dubbanne shaneen maal akka ta'e namni wallaalee hin jiru. Oromoo qulqulluudha. Si gale ati har'a aangoo keetiif jecha Abiyyiin Ahmad yoo danda'e sadarkaa osisiisee gara mootummaa naannoo Oromiyaatitti onna haa fiduuf jecha shanee jettee kitaaba nu baasta. Sanbira kuttee nama siyyuu akkati dhaabatee aangoo kana argattu si godhe Jawaar Mohaammed cukkoo nyaata jetteen itti duulte nama meeqa Jawaar kanaaf wareegamaa beeyta? Beeyta wada wasaka afaan bichaan sirra taree waa barreessita. Nama meeqatu Baqqalaa Garbaatiif wareegamaa beeyta? Nama meeqatu maqaa shanee ati jettu kana jaalataa beeyta? Tokkoffaa kana mazzanu sirra jira. Niitiin ati uf jalatti hammattee irra teettee galgala irra utaaltu suni silaa kana sitti muttu irra ture. Si galee ilmoo qabdaa ilmoo dhalchitee nutti gabbaafte maal si fayyada ilmoon keellee? Ilmooma goobanaa ta'a maal fayyada? Ilmoon abbarraan gortu bar. Ilmoon ta'e ilmoo goobanaati. Mucaa dhiiraa dhalchite Oromiyaan saamsifta, Oromiyaan ficcisiifta, bu'aan ilma keetillee saluma. Bu'aa ilma jabaa, ilma gootaan ta'u sun, ilma gadheeti, ilma yartuuti, ilma hattuuti, ilma basaastuuti, ilma sharshaariiti. Ilmi goobanaa Oromiyaa keessa jiraachuudhaan qabu amma booda. Natu sitti maa. Ilmi kee homa takka nuuf hin godhu yoo nu saame malee yaa taayyee danda'a. Ilmi ati nurra dhalchite, ilmi ati dhalchitee fotoo nutti argisiifte suni nu saama malee homaa nu hin godhu. Maaliif? Barumsa ati dabarsaa fi jirtuttu aadaa Oromoo cabsuu, safuu Oromoo cabsuu, maalummaa Oromoo balleessuu, Oromoo akkamitti diina, shaneen xilaata Oromooti, Jawaar xilaata Oromooti, Baqqalaan xilaata Oromooti, Daa'ud xilaata Oromooti. Kana barsiisaa jirta mucaa keeti. Mucaan sun homaa nu hin godhu jechuudha. Ilma Daani'el Kibriitii fi ilmi kee garaagarummaan qabu Oromoo biratti. Anatu sitti maa zinaa ilma zinaa. Ana ilmi keetii fi ilmi Daani'el Kibriit tokko akka Daani'el Kibriit jedhe san ittiin sodaachisaa jirta. Shaneensi nyaata, shaneen bineensa, Jawaar bineensa, Hacaaluun bineensa, Baqqalaan bineensa, Hamzaan bineensa. Kana jettee ilma kee barsiisaa jirta. Ilmi kee nu bakka nun buutu. Si waliin dabarsuudha isallee. Waan bu'aa takka hin qabne ilmoon ati dhalchite, ilmoon ati Oromiyaa irratti waan hin taane barsiiftu bu'aa takka nuuf qabdu. Niitiin teellee tam akka keetiiti siin jaalala. Si dhiisii niitiin tee siyyuu hin geettu si. Ilma kee har'aati wanni barsiisaa jirtu Oromummaa miti. Abbaan fedhenaatti na komachuu dandeessa. Maaf sadarkaa taayyeetitti gad uf buuftee sadarkaa taayyeetiin umma daaltaa yoo naan jettan dhiifama naa godhaa Oromoo. Ilmoon abbaa gaariittu gaarii ta'a. Ilmoo abbaa bareedaattu bareeda ta'a. Ilmoon gaallee gaallama, ilmoon yartuu yartuma, ilmoon udaanii udaanu. Dhugaa isinitti maal? Oromoon har'a goota yoo qabaate ilmoon sun gootumatti baate abbamatti baate. Amma mucaan taayyee danda'a suni isarraa gara takkan godhu bara. Nama gulana Oromiyaa saamuu keessatti, Oromiyaa basaasuu keessatti, ilmaan Oromoo shanee godhatee xilaata jedhee maaliif kana jetta honaan jettan kitaaba baaseera kuno kitaaba jala kaa'ee bara. Mucaan sun dhaloota qubeeti. Mucaa daa'imman dhalate. Inni barumsi inni kennaafii jiru shaneen xilaata keeti jedhan. Itoophiyaan biyya teeti jedhan. Itoophiyaadhaaf wareegami jedhan. Itoophiyaadhaaf du'i jedhan. Jawaariin kun xilaata Oromooti jedhan. Hacaaluun kun xilaata Oromooti jedhan. Nama Oromoodhaa bakka bu'ee hayyadu hayyoota Oromoo kana guutuu seenaa biraa dhaalchisaa jira jechuudha taayyeen ilmoo nutti mul'istaa ilmate maa si haa goonuuf si haa eebbifnuuf immoo achumaan rabbi sirraa haa oofu siinaa jennuuf hin jedhu hangaruu walii galatti ilmi keenuun fayyadu ilmi taayyee danda'a Oromoon fayyadu qabadha anatu isinitti hima sababiin isaa yoo abbaan nu fayyade ilmoon nu fayyaddi jechuu kiyya
Yoo abbaan bu'aa nuu buuse ilmoon bu'aa nuu buufti. Miliikata isinii kaa'uu danda'a. Saamu'eel Baqqalaa Garbaa abbaa isaatu leencaa mucaan leenca ta'e. Abbaa isaatu gootaa mucaan goota ta'e. Har'a Oromiyaa keessa ta'ee quuqama Oromoo waan saba kanaaf hojjetaa jira mucaan sun osoo barumsa isaatitti jiru. Ilmi Taayyee Danda'oo Daani'eel Kibriit waliin warra nu awwaalu keessaa isa tokkodha. Daa'imni Taayyee Danda'aa isin har'a argitan suni gaafa bakka ga'e basaasummaa irratti Oromiyaa diiguu irratti Oromoo xilaata ta'uu irratti basaasuu keessatti Oromoo hojjechuu irratti ilmi Taayyeen dhalche suni waan biraan baratu tanaa dhalatti anatu isinii hima Oromoo. Kanaafi abbaa gaarii qabaadhuu isin jechuu kiyya. Haadha gaarii qabaadhuu isin jechuu kiyya. Haati mucaa sanis haadhuma Taayyeeti. Taayyeen bu'aa takka hin qabu. Ilmi isaas bu'aa takka nuun buusuu jechuu kiyya. Ilma bilaashaa dhalchite Taayyee Danda'a. Ilma bilaashaa ilma bu'aa takka sabaan buufne ilma bu'aa takka saba kanaan qabne situ balleessaa jira ammoo. Situ karaa kee dhalchisaa jira. Situ sirna kee barsiisaa jira. Ati amma goobana keessaa tokko bara goobana daacheeti ati Taayyee Danda'a. Fudhatta kanam hin fudhattu. Goobana osoo ta'uu baattee du'aa caaluutitti hin gammaddu ture. Goobana osoo ta'uu baattee Jawaaritti hin gammaddu ture jedhamuu isaa. Goobana osoo ta'uu baattee Baqqalaa Garbaatitti hin gammaddu ture. Goobana osoo ta'uu baattee Shaneedhaan xilaatan jettu ture. Goobana osoo ta'uu baattee Itoophiyummaa nutti hin faarsitu ture. Warra Itoophiyaa eenyutu akka faarsaa beeku sii deebisa deebii jechuudha. Nuti warra beeku hunda isaatu. Ati ilma goobanaa keessaa tokkodha. Ilmoon teellee ilmoo goobanaati. Daa'imni ati dhalchitee fotoo kaatee wajjin poostii nu goote suni homa takka nuun gootu xilaata kenna ilmi kee katti dhalchite. Daa'imni kee ka waggaa lamaa sun anaa fi siif garaagarummaa naan qabu. Tokkoma. Xilaata Oromooti. Xilaata ummata Oromooti. Ilma kee wanni ati leenjiftu Oromiyaa diiguu, Oromiyaa balleessuu, warra maqaa sii dhaye kana, warra silaa goota akka Jawaar Mohammad kana saba isaatiif wareegamu jettee barsiisuudha qabdu. Warra akka silaa goota Hacaaluu Hundeessaa saba isaatiif wareegame jettee ilma kee silaa barsiisuun sirra jiru. Warra akka silaa goota akka Jaal Daawud Ibsaa jettee ilma kee silaa barsiisuudha qabdu. Warra akka goota Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo jettee ummata kee silaa ilma keessan barsiisuu qabdu. Ati goonni kee Daani'eel Kibriiti jedhaanii jirta ilma kee. Goonni kee Biraanuu Naggaati jedhaanii jirta ilma kee. Goonni kee Doktor namicha kana maqaan isaa eenyuun Aganyoo wanni kana jechuudha. Andargaachoo Tsiggeefaa kana barsiisaa jira Taayyee Danda'a. Daa'ima isaa san jechuudha. Kanaaf jarana Rabbiin abbaa yartuu irraa isin haa qabu. Abbaa gadhee irraa Rabbi isin haa qabu. Basaaftuu irraa Rabbi isin haa qabu. Ilmoon Taayyee ilmooma Taayyeeti. Ilmoon leencaa leencuma wayita jedhu namni abbaa sallaalee ilmoo saniin jira jechuudha. Taayyee Danda'a yoo laaltanii ilma isaa san agartan gadda meeqatu isinit dhaga'ama. Hamileetu nama caba jechuudha. Hamileetu nama caba. Ilmaan goobanaa ilmi goobanaa kun har'allee ilmoo isaa Oromiyaa keessa dhalchee Oromiyaa keessa guddisee faallaa Oromoo barsiisaa jira bara. Faallaa Oromoo. Oromummaan maal akka ta'e faallessee barsiisaa jira bara. Oromoon maal akka ta'e faallessaa barsiisaa jira bara. Maal taatan isin? Kanaaf boottanii ilmoo isaa dhalatte san faallaa leenjii kennaafii jira jechuudha. Akka inni waa'ee Oromummaan baranne eenyutu qabsaayaa Oromootii akka daa'imni isaan baranne eenyutu hayyuu Oromootii akka daa'imni isaan baranne daa'ima isaa kanarratti barsiisaa jira jechuudha. Daa'ima isaa ka dhalatte ka isaa inni goobanaa Itoophiyummatti amanaa hayyuu Oromoo balleessuu barbaada jabaa Oromoo balleessuu barbaada yoo gadi bahee waa dubbatu Feesbuukaan namni akka isaan arrabsu hin jiru gadi bahee hidhaan nama ajjeesuu irratti namni akka isa dalagu hin jiru maa isa qofaa namni aangoo qabu Itoophiyaa keessatti isa qofaa kenne aangoo Abiyyiin Ahmad Addisuun Araggaa maa nuun arrabsine Shimallis Abdiisaa maa nuun arrabsine Adaanech Abeebee maa nuun arrabsine hundi isaa isumaa olitti aangoo qaba nama kumaatama namni Oromiyaa keessatti muudama argate gubata garaa keessaa qaban waa'ee saba isaanii irratti dhiisanii waan namichi kun godhi jedheen dirqama godhaa jira namni baay'een jechuudha. Kunoo bineensi daammiin goomanni qulqulluun kun afaaniillee nu hambisne jechuudha. Fasbuuka isaatiin nu hambifne keessaa hoo dhaqee jabaa Oromoo arrabsa. Hayyuu Oromoo arrabsa. Waan Oromoon silaa hin qaba. Oromoon silaa jalatti hiriiruu qaba jedhamee namni ijaan laalu keessa isarratti malee hin duulu. Gaafa akkasii Taayyee Danda'aatii fi warri Bahardaar garaagarummaan isaa maali? Taayyee Danda'aatii fi warri Goojjamiif Gondar garaagarummaan isaa maali? Kanamaaf hin amanne Oromoo isin. Taayyee wayita Jawaaritti duulu Oromiyaa bilisa baasuu barbaada si fakkaata? No. Akka Oromiyaan hundeedhaan baddee Oromummaan baduu irratti duulaa jira jechuudha. Abiyyi Ahmad yoo ta'e Jawaar ka hidheef aangoo isaatiif hidhaa jennu. Mee kun amma silmiin kuni Taayyee Danda'aata jedhamtu jeedalli tuni maal abbaa isiitiif Jawaarii waa jetti. Maal abbaa isiitiif Baqqalaa waa jetti. Maal abbaa isiitiif waraana adda bilisummaa Oromoo shanee jettee diqqeesi. Daalattiin tun. Kitaaba inda'uun kitaaba nurratti baasti. Seerluga isii haa godhu rabbiin. Seerluga jettee shanee fi
juntaa jettee kitaaba nurratti hojjetti wasakittiin kaleessa nuti qabsoo ilmaan oromoo kumaatama itti gabbarree nama 5,000 fixee oromoon hidhaa isa baase seerluka jedheetini waraana adda bilisummaa oromoo sirna nafxanyaan fudhannu jedhee isa dura dhaabate abiyyiinu akkanatti oromoon arrabsine isaa mi xaqlaa ministeeriin Itoophiyaa innu akkanatti nun arrabsine diqqoo isii kabajan nu qabaa bar keessatti obsa qabaa bar wayta oromoodhaan waa jedhu hin jedhu bar akkatti shaneedha jedhee takka abiyyiin feesbuuk isaatiin nu arrabsee beeka takkaa nu arrabsee beeka takkaa jawaariidhati cuukkoo malee nyaadhu beeloftee dheebotte akkamitti akkana namaan jira inni eenyuun caale taayyemmaan kun jira bar akkanatti galgalaa gara gadi bahee oromoo arrabsu jabaa oromooti irratti duulu eenyu olii kanaaf ummanni keenya gubatee waan ta'u wallaalee qeerroon biyya keessa jirullee rigaa kasalaa taayyee danda'a rigaa kasalaa nutu sitti cabse rigaa kasalaa jedhaniin jechuudha guyyaan gaafa ga'e waan jedhe saniin godha qeerroon yeroo itti eegganna ammoo yeroo itti eegganna kanaaf ilmi taayyee danda'a oromiyaa keessatti dhalachuun goobanni nurratti dagaagaa jira jechuu argisiisa jechuudha ilmoon abbaa gaarii qabdu ilmoo abbaa gaariiti ilmoon hattuu akka taayyee danda'a tuni bu'aa takka oromoodhaan buuftu kana quba qabaachuu isinirra jira oromoo ilmi taayyee danda'a nuun fayyadu an dhugaa isinitti himaa abadan hundi keessan kana amanuu isinirra jira maaliifi akkuma isiniin jenne gaafa taayyeen oromoodhaa bu'aa buuse ilmi isaa bu'aa nuu buusuu danda'a taayyeen bineentiidha jeedalli jeedalu ilmoon isaallee jeedalu mataati ta oromiyaa hattu tanuma bar gulan ilmuma inni amma dhalchee nutti fotoo poosti godhe santu gulana nu saama bar gulana dachii teenna saama bar gulana bar daani'el kibriitii ilmi ergamu ilma akkasiiti bar ilmi gulana oppodiyoodhaa maqaa oppodiyootiin ol guddataa jiru ijoollee akkanaati bar ijoolleen har'a oromiyaa keessatti waa'ee oromoo hin beeyin ta abbaan isaanii akkana ergamtuu ta abbaan isaa waa'ee oromummaan barsiifne jara naammaati ilma biyya kee amma oromoo qulqulluu yoo taatanis eenyuun faa fakkeenya godhattan waaqoo guutuu faa jaarraa abbaa gadaa faa taaddasaa birruu faa elemoo qilxuu faa sa'aatii ammaa kana keessatti ammoo eenyutu taaddasaa birruuti eenyutu waaqoo guutuu kaleessaati eenyutu jaarraa abbaa gadaa kaleessaati gootota akka Hacaaluu Hundeessaa faa ilaaleera taaddasaan birruu har'a Hacaaluu jechuu dandeessa saba isaatiif ka wareega kana barsiisuu danda'a taayyee mucaa isaa Jawaar Muhammadarra gootota akka Nadhii Gammadaa akka waaqoo guutuu jechuu ni dandeessa Baqqalaa Garbaa jaarraa abbaa gadaa jechuu ni dandeessa taayyeen danda'a ilma isaa kana barsiisuu danda'a Jawaar Oromoof Oromiyaa fidhame jedhee kana barsiisuu danda'a taayyeen danda'a ilma isaa Baqqalaan Garbaa Oromoof Oromiyaa fidhame jedhee ilma isaa kana barsiisuu danda'a taayyeen danda'a no jarri kuni Itoophiyaa diiguuf dalagan jedhanii bar inni akka ilma isaa kana barsiisa bar jarri ilma isaa bar abbatu waan gaarii barsiisa bar taayyee mucaa isaa maal barsiisa Jawaar Itoophiyaa diiguuf dalagaa Baqqalaan Itoophiyaa diiguuf dalagaa Shaneen Itoophiyaa diiguuf dalaydi Shaneen xilaata Oromooti jedhan Jawaar xilaata Oromooti jedhan gootan jedhuuni bar ittiin immoo waan akkasii abbaa gadhee jechuun abbaa akkanaati abbaa akkanaa irraa dhalachuun si gaddisiisa mucaan suni carraan isaa carraa kana ta'e jechuudha daa'ima taayyee danda'a mucaa qabaachuu taayyee arguun itti gadda osoo dubara wayii rabbi kenneefi dubartiillee zabana kana keessatti qabsooftu jira ilma dhiiraa taayyeen qabaachuun nama gaddisiisa maaliifi namichi kun bu'aa takka oromoo hin buufne hattuudha saamtuudha qabsaayaa oromoo laaltee akka ummanni amaaraa laalee hayyuu oromooti duuluutti duula bar ilamee laala ummanni amaaraa kun jabaa oromoo malee ittiin duulu bar nama kana oromoon qabdi nama jedhu malee ittiin duulu bar oromoodhaa nama kanatu cima nama jedhu malee ittiin duulu bar amaarri taayyee danda'a jechuun akkasii bar jabaan oromoo eenyu jedhee barbaadee itti duula bar eeshi namicha kanatu ilma dhalchaa jiran rabbii keessanii jedha kanatu oromiyaa irratti ilma nuuf dhalcha kanatu iyyuu ilma dhalchee oromiyaa keessatti sirna amaaraa barsiisaa nu keessa taa'ee guddifata namatti dhaga'ama baay'ee namatti dhaga'ama kanaafi waan nama gaddisiisa cal'isuufis dubbachuufis waan nama dhibaati jedhe akkuma Umaru Suleeman jedhe san waan nama dhibaati kanaaf sirbi baafameefii jira oromoon haga gubatee waan takka isa godhuu dadhabe haga isa argachuu dadhabe yaada isaa gara feesbuukaatiin yaada isaa gara koomantiitiin yaada isaa gara sirbaatiin rigaa kasalaa nutu si cabsataayyee danda'a jedhanii jiranii guyyaa san rabbi nuuf haa fidu gammachuudhaan eegganna faariqa sabr isa arabni jettu san wallaahi obsaan eeyna waa maraa argachuudhaaf saayyee danda'a dimixmaaxii isaa balleessina yoo rabbi jedhe dimixmaaxii isaa abadan hin dhiisu oromoon anatu sinitti mala fursaa wayii argannaan jechuudha carraa wayii argannaan namni akka taa'ee danda'a oromoo irratti duulee hin jiru namni akka taa'ee danda'a jabaa oromoo qabu duulee hin jiru namni akka taa'ee danda'a hayyuu oromoo qabu diqqeesse hin jiru namni akka taa'ee danda'a qaama kanatu qaama oromooti
qaama kanatu oromoodhaaf quuqama jedheetiin nama oromoon itti amanuu irratti namni xiyyeeffatee irratti dalage akka miidiyaa ummata habashaatitti akka yuutuubii amaaraatitti akka aktiivistii amaaraatitti akka hayyuu amaaraatitti taa'ee danda'ati. Isinii galaani kana oromoon haa baratuuf godhaa jirra. Dhaloota kanaaf kennaa jirra. Seenaadhaaf ol kaayataa jirra. Kanaaf ilma dhiiraa dhalchuu keetiif gaddan dhagayame taa'ee danda'a. Gadda guddaa. Gadda guddaa. Gaddan dhagama. Mucaa dhiiraa qabaachuu keetiif itti gadde'a. Dhugaa siif hima. Mucaa kee safuu biraa barsiisuu, aadaa amaaraa qabsiisuu, aadaa amaaraa barsiisuu, waan amaarri dalagu barsiisuu, oromummaa akka ilmi kee hin baranne godhuu, hayyuu oromoon qabu akka faallaa sanii barsiisuu, jabaa oromoon qabu ilma kee faallaa sanii barsiisuu. Amma osoo akka carraa argatee mee warri naannoo san jirtan mucaa taa'ee danda'a. Mee viidiyoo wayyaa haasofsiisaa mee waan mucaan sun haasawu. Mee rabbii keessan ijaa. Mee taarikuma dalagaa. Warri taa'eetti dhiyaatan yoo carraa argattan yoo fursaa argattan mee mucaa taa'ee danda'a dubbisaa haasofsiisaa. Wanni inni sitti himu takkattiin hin jiru waa'ee Oromoo irra. Waan ummata amaaraa kana taa'ee danda'a itti naqee jechuu bara. Daani'eel Kibriit jegna ya Itoophiyaa goota ebalu akkasi jeneraal Kaasaayee Camadaa goota Itoophiyaati jaani. Kana barsiisaa bar mucaa ofii. Mee viidiyoo wayii mucaa taa'ee danda'a san yoo taa'een dalagaadhaaf manaa ba'u yoo niitiin isaa manaa baatu mana barumsaatitti ijoolleen bakka carraa argattanitti mee haasofsiisa. Haasofsiisaa mee daa'ima qaba jedhe namichi kuni daa'imni isaa maal akka barataa jiru sirna eenyu akka dhaalaa jiru aadaa nama kamii akka inni barataa jiru isinii ifa bayaa jechuudha. Ijoolleen Oromoo har'a yooti gaafatte hacee sitti himti. Goonni Oromoo eenyu yoo jedhaniin Hacaaluu Hundeessaati siin jetti. Jabaan Oromoo eenyu yoo jedhaniin Jawaar Muhammad siin jetti. Leenci Oromoo eenyu yoo siin jedhaniin Marroodha siin jetti. Hayyuun Oromoo eenyu siin jedhaniin Daawud Ibsaati siin jetti. Gootota kaleessaa yoo gaafatte waaqoo guutuu faasii himti. Sa'atii kanatti Oromoodhaaf eenyu wareegamaa jira yoo jettee gaafatte Jawweedha siin jetti. Baqqeedha siin jetti. Ilmaan Oromoo qulqulluun kana sitti himti. Mee mucaan taa'ee danda'a kana haa dubbatu ka. Mee gaafadha. Mee gaafadha. Gaafadhaa mee mana barumsaatitti hin barata daa'imni sun. Daa'imni taa'ee danda'a mana barumsaa ni deema. Umriin isaa akka nama ilaalee argutti daa'ima yoo diqqaate waggaa 4-5ti. Daa'imni kun mana barumsaa jira. Oolmaa mana barumsaa haa ta'uu bakka kamittuu mana barumsaa dhaqa. Mee daa'ima sana haasofsiisa. Mee daa'ima sana haasofsiisa. Daa'imni sun ilma amaaraa qulqulluu naaf xanyaa yoo inni qulqulluu waan amaarri haasoftu alee waan biraa haasa'i. Anatu sobaadha. Mee mucaa sana haasofsiisa. Haasofsiisa mee daa'ima sana. Kana kanatuyyuu waa'ee Oromoo dubbachuu barbaadaa jechuudha. Taa'ee danda'a waan Oromoo haasa'u afaan Oromoo dubbataa afaan Oromoo haasa'aa maqaa Oromootiin deemaa fi malee waan Oromummaa waan takka keessaan himatu jechuudha. Kanaaf taa'ee wanni inni nu gubuuf wanni inni nu aarsuuf Oromoon jabaa Oromoon qabu hayyuu Oromoon qabu nama Oromoo jaalatu nama Oromoon akka ijaatitti eeggatu. Akka abashaan itti duultutti abashaa waliin ta'ee nuti nama duulu keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf ilaalchi kiyya taa'ee danda'aatii fi warri amaaraa garaagarummaa takkan qaban na bitatti jechuudha. Xilaanni guddaan Oromoodha har'a Oromoo keessa taa'ee dachii Oromiyaa irraa waa soorataa dachii Oromiyaa irraa waa funaannataa asiin hayyuu Oromoo balleessuudhaaf namni halkanii guyyaa dalagu isa. Eenyumaa olittuu jechuudha. Ka gadi bahee nu arrabsu ka gadi bahee nu diqqeessu nama arrabsitee illee hin galleen maan arrabsan hin jenne. Nama waan feete yoo ati gootu ummanni kun martimaa waanaan jedhan jenne. Kana qabatamatti harkaan qabattee akkanatti cuunfitee yoo itti argisiifte malee nama amanuu miti jechuudha. Guyyaa san ammoo rabbiin nuun haa ga'u jechuudha. Obsaan eeggachuu jirra. Guyyaa harkaan isa qabnee gaafii hunda isa gaafannu nabsu buru jedhe. Wallaahi obsaan eegaa jirra. Obsa guddaadha. Hin dhufti sunis ammoo. Wayi akkanatti hafaa jijjiiramni kun akkanatti nafu bara. Abiyyi yoo guddatee ture haguma mangistuu san tura bara. Lolaan akkana biyya daakee maal godhee tura yoo jedhe haguma mangistuu Hayilemaariyaam san tura. Achi bira hin dabarfannu. Sanuyyuu eegaa fi dheeguun hin beekamu. Waliigalatti jijjiiramni wayii dhufe taanaan jalqaba taa'ee danda'a sirraa jammarra laa. Sirraa. Biyya san keessatti furmaanni wayii carraa wayii Oromoon argate taanaan sirraa jalqabnaa siin jenna taa'ee. Sirraa jalqaba. Kan atilleen shakkii waadaa seeriitumaan qarallee qophooftee jirtaa wareegama kafaluudhaaf ummata amaaraa bakka buutee wareegama kafaluudhaaf qophooftee jirta. Nutis ammoo akka Oromootitti bakka buunee basaabtuu akka teetii ta Oromoo cabsuudhaaf halkanii guyyaa deemtu tana irratti sodaa tokko malee tarkaanfii sirra fudhachuudhaaf guyyaa Rabbi haala nu mijjeesse duuba waan hin deebineef jechuudha. Atis kana hubadhuutumaan haga sanitti fasaaxi siin jenna. Waan feete jedhii, waan feete barreessii,
hayyuu Oromoon qabu kafeete diqqeessii waan barbaadde barreessii warra yaada warra si jala seenee koomantii si barreessiti nuti asumaan dhufnee sitti cabsina laa rakkina kenna aarii sirraa qabnu gadda sirraa qabnu gubata sirraa qabnu asumaan sitti calawu goona laa asumaan sitti calawu wanni Facebook irratti barreeffama waan harkinu dhukkubuuf hin jiru si galee akkatti akka ummata maraa galutti dhufneetiin dirgimsi goonaa jechuudha kanaaf ummanni Oromoo hin beeka nama isaa ta'u eenyutu hayyuu isaati eenyutu jabaa isaati eenyutu gaarii isaati itti himtanii jirta nama ofiin hin beeyne itti himan hin beeyne qaruutee moggamarra dhayan goggowwaa dirrumarra dhayan jedhan namni akka taa'ee danda'a yoo ati halangeedhaan bira dhaabattee shigidim morma kana keessatti goote malee hin galuuf itti himne itti duulle barreeffamaan itti duulle koomantiidhaan itti duulle shaxxee morma isaatitti maruu qofa wanni hafe jechuudha shaxxee gowwaa akkanaa kana birumaan dhaabattee shaxxeedhaan garafta akka gaangeeti jechuudha gaafa san wanni adaa afaaniin naan jedhan dhugamaa ka jiru hubachuu danda'a gaafsan har'a itti himnee jirra waan baraa barbaachisu jenneen amma sanumaa irratti ilmoon ta'e ilmoo goobanaatii siin jedhan daa'imni ati Oromiyaa keessatti dhalchitee nurra guddisaa jirtu Oromoodhaaf bu'aan qabuu siin jedhan taa'ee danda'a laal ilmi kee siin garaagarummaa takka hin qabu ati ilma kee ka barsiisaa jirtu Daawud Ibsaa xilaata Oromootii barsiisaa jirta tokko jedhi taa'ee danda'a lammata shaneen xilaata Oromootii barsiisaa jirta lama sadaffaa Jawaar xilaata Oromootii barsiisaa jirta ilma kee sadii afraffaa Baqqalaan Garbaa xilaata kee barsiisaa jirta ilma kee kanaafuu ilmi kee sun Oromoo fayyada taa'ee danda'a fayyada ilmi kee sun Oromoo niitiin ta'e hoo tokko maa jechuu isin lama kanaaf mucaan keessan nu biratti zakaa nama zakaa baafate zakaa fixrii beekta qabeenya tokko godhattee midhaan faa alaa galfattee wayita haamaa jedhu waan tirfii godhu ummata miskiinaa kennan ilmi kee ilma zakaati nu biratti Oromoodhaa bu'aan qabu jechuu zakaa yoo beekte sii gala jechuu zakaa jechuun qabeenya kee tokkorraa waan kennitu waan nama miskiinaa kennitu waan nama hiyyeessaa kennitu ilmi ati shaneen xilaata Oromooti jettee aadaa Oromoo barsiiftu ilmi ati Jawaar xilaata Oromooti jettee waan akkasii barsiiftu ilmi ati Hacaaluun xilaata Oromooti jettee waan akkasii barsiiftu Oromoodhaa maal godha zakaa jennaan jechuu ilma akkasii osoo sitti hafee dhalchuu baatte si galee taa'ee danda'a osoo sitti hafee namni kamuu inuma dhalcha bara goota qofa dhalcha isinii fakkaata gadheen akka taa'ee illee dhalchite kun olaanaa gadheen akka taa'ee danda'allee ilmoo dhalchuu inuma dandeessi bara rabbitu simmeetii sii kennaa fedhii sirra jiraa jaartii qabdaa irra utaaltaa tirgim waan daqiiqaa takkaati dhalchite ilma bakka gaafa kana hoo ilma kee maal barsiifta kuni xilaata Oromooti Jawaar xilaata Oromooti rigaa kasalaa tirgimsi godhe qeerroon abdii sabaa dhukkee sitti kaase jechuudha dhiirummaadhaa fi namni ka ilma dhalchuu jara madaqoolleen ilma inuma dhalchiti jechuu kiyya sidii galee madaqoon akka taa'ee danda'allee dhalchuu inuma dandeessi maaliif nyaatee dhuga simmeetii qaba waan ta'eef dubartii walii yoo bulte carraa yoo walitti sii qajeelche tirgim dhalchite ilma dhiiraa gadhu ka dubartii godhu rabbi san waan taa'ee murteessu miti kanaaf ilmi kee garuu nu biratti ilma zakaatis hin jennala Oromoon ilaallatu ilmi ati waa'ee Daani'el Kibriit barsiiftu ilmi ati waa'ee Jeneraal Kaasaahee Camadaa barsiiftu ilmi ati waa'ee faallaa Oromoo barsiiftu ilmi ati kitaaba kee jala keettee shanee jettee waraana adda bilisummaa Oromoo ilma kee kana shanee xilaata Oromoo jettee ilma kee kana barsiiftu amma ati dhugumatti abbaa ilma Oromoo jamtee waamanta baay'ee namatti gaddisiisa footoo mucaasanii poostii nu godhuun osoo nu dhiifte maal sii qaba osoo nu dhiifte dheengadda caffee Oromiyaa irratti gaafii gaafatee deebii dhabee aangorraa kaasanii itti gorsaa kantiibaa Shawaa Kaabaa goonaan ani ilma qabaa jee ilma nu mul'ifatee jechuudha maan nu fayyada ilmi kee atuu nu fayyanne ilma keettu nu fayyada yoo ati bu'aa qabaatte ilmi kee bu'aa qaba ati nama qeerroo galgalaa ganama nyaatee lafarraa fixe nyaattee fixu osoo hin taane jechaanis miite arraba keetiinis miite hujiidhaanis miite waa maraan nu miite ati kanaaf taa'een danda'a uummata akka nu fayyadu nama aarsa dhugaa rabbiititti nama gaddisiisa maaliif nam tokko hojjataa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee ijoollee teenna kamana hidhaati guuree hidhaa keessatti azabu bira taree feesbuuka isaatiin miidiyaadhaan gara miidiyaa garagaraati yeroo dhufu
jabaa Oromoon qaburratti namichi kun akka ittiin nu diqqeessu yeroo OBN carraa isaa godhee isa affeeru yeroo Noobiyaa miidiyaan isa affeeru yeroo miidiyaa maaliin isa affeeru akka ittiin hayyuu Oromoon qabdu nama kanatu Oromoodhaaf wareegamaa jira bara kana keessa jedhee nama Oromoon itti amanu malee irratti hin duulu bara. Tokko kana wanni Taayyee Danda'a itti Oromoo ittiin miidhe. Lammata ummanni Amaaraa hoo akkuma amma inni filatee irratti duulu kanatti namni ummanni Amaaraa jibburree warruma Taayyee jibbu kana. Sababii isaa beekan ammoo Amaarri ammoo Amaarummaa isaaniitiif nu miidhan jarri kun. Warri kun warra Oromoodhaaf halkanii guyyaa wareegama kafalaa jiru waan beekaniif balleessuudhaaf duula haa jennu Amaarri. Amaarri mee sirrii jira waan ofii barbaadaaf godha. Kuni ammoo ani Oromoodha nuun je'anu keessa taa'ee wayita waan kana qabu dalagu Oromootamtuu namicha kanaaf bakka qabaa jira baran. Oromummaan isaa koomantii takka takka barreessitu ani yoo niitima isaatii fi soddaawwan isaa taate malee Oromoon qulqulluun Taayyeedha waa koomantii barreessitu hin jirti jedhee yaadu. Sababiin isaa waan takka waan Oromoo ilaallatuuf keessaan qabu dubbiin namicha sanii. Waraanni inni shanee jedhuun waraana Oromooti. Oromoon waraana kiyya jedhee kaleessa galgala itti himte ijoolleen. Finfinnee keessa dhaabattee waraanni adda bilisummaa Oromoo waraana kenna nuti shaneedha jetteen. Shanee jechuun Oromoodha walumaa galatti. Innis kana inuma beeka. Ergamtuu diinaa waan ta'eef nurratti duula malee ergamtuu diinaa waan ta'eef carraa argatee nu diqqeessuu barbaada malee hin beeka shanee jechuun Oromoo akka taate. Mataa isaatii beekamu. Osoo har'a aangoo kanarraa kaasanii guutumatti ari'anii as deebi'eetiniin bar dhiifama Oromoo gaafachuu yaadaa bar wasayni kun. Bariin godhaa bar. Osoo amma aangoorraa ari'anii muluu dhabamsiisanii. Oromoo na kolchaa dhiifama naa godhaa jedhee warwaataa bar jiraachuudhaaf. Oromootamtu si dhagaa. Oromootamtu si dhagaa. Hin jiru jechuudha. Kanaafi sirba ajaa'ibaattu bahee fi rigaa kasalaa. Dhageeffadhaa sirba san. Sirritti dhageeffadhu Taayyee. Sirritti dhageeffadhu sanumaayyuu galgala mucaa kee waliin jaartii tee waliin banadhaa nama sadiin ilma qabdaami. Bani mucaa keetiin illee dhageeffatu maa qofaa kee dhageeffatamaa. Daa'ima keessan illee bani rigaa kasala. Irreecha irratti si faarsanii miree sirba irreecha irratti si bahee bara. Maaliif kophaa kee ilaalta Facebook irratti manatti hin galii jaartii tee waliin mucaa keessan waliin kabiraallee yoo qabaatte bakka takka dachaasi ijoollee tee sirba san banadhaa waliin dannasa. Rigaa kasala itti dhiichisa. Yaa Taayyee Danda'a qeerroon shigidim. Hin beekta kaasan itti guuttadhaa jechumatti sinumma. Kanaafi bifa saniin itti affeeramaa galgala konsartii godhaa nama biraallee itti affeeradhaa bootaa tolfadhaatiniin ittiin dhiichisa. Sirba isin fakkaatutu sinii bahe. Qeerroon ati galkanii guyyaa diqqeessaa baate irreecha irratti sitti cabsite jechuudha. Sitti cabsite. Nuti shaneedha siin jette. Nuti Oromoodha siin jette. Nuti waraana adda bilisummaa Oromoo waliin jirra siin jette. Nuti gadhee akka keetiitiif bakka hin qabnu siin jette. Sirba sana immoo akka itti fayyadamtu abdii qaba. Kophaa kee osoo hin taane niitii teessan waliin. Niitii bu'aa hin qabne san. Ilma keessan ilma bilaashaa. Ilma goobanaatiimi bu'aa takka nuun qabu. Dhageeffadhu waliin waan maraayyuu. Ilma Oromoon fayyadne nuti amma booda bakka hin qabnuuf. Ilmi keellee kam akka keetiiti. Oromoodhaa bu'aa hin qabu. Niitiin teellee tam akka teetiiti. Hin beeynu waan isiin dalaydu. Intala biyya kamii akka ati fuute rakkoo keetisu. Kana niitii wayitati Oromoo galgala ganama arrabsitu. Wayitati Oromoo Jawaariin arrabsitu. Wayitati Baqqalaa arrabsitu. Wayitati Oromoo miiliyoona 65 girrisaa itti arrabsitu. Maaf akkana gootan obbo Taayyee. Isin nama dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Nama kaawwan irraa maa barumsan fudhanne eenyutu bifa kanaan uummata Oromoo diqqeessaa jira dubartii siin hin jenne ani dubartiin jedhuun tam akka teetiiti jechuudha. Si galee kanaafi rigaa kasalaa sirba san akka galgala maatii kee hunda waliin dhageeffattu asumaan affeerraa si godhee jira jechuu kiyya qeerroo. Si galee Taayyee naan dhageeffatta sirritti. Si galee kanaaf maatii kee hunda wali qabii. Fakkaattota akka keessanii hunda walitti qabaa dhiichisa. Sirba kunuu isinii guddate. Sirba ajaa'ibaatu isinii bahe. Rigaa kasalaa yaa Taayyee Danda'a marroon bakka duwwaa. Yaa Taayyee Danda'a qeerroon bakka duwwaa. Itti guuttadha. Isinuyyuu itti guuttatta. Kanaaf hayxi jirtu tana. Nuti waan fedhallee yoo ta'e namni Oromiyaa keessatti aangoo qabu si qofaa miti. Namni Abiyyi Ahmad kaddamaa jiru si qofaa miti. Namni Abiyyiidhaa ergamaa jiru si qofaa miti. Garuu Oromoo arrabaan kamiidhe, Oromoo jechaan kamiidhe, hayyuu Oromoo jechaan kamiidhe, jabaa Oromoo jechaan kamiidhe, waraana Oromoo jechaan kamiidhe. Adda durummaadhaan si yaa Taayyee Danda'a. Quba qabaadhu kana laa. Namni Oromoo arrabsee arrabaan miidhe. Namni Oromoo diqqeesse. Namni jabaa Oromoo diqqeessee arrabaan miidhe. Si qofa Oromiyaa keessa.
qondaala Abiyyiin Ahmad galgala ganama ergatu keessaa namni akka keetii jechaan ilmaan Oromoo miidhan jiru gurba. Namni akka keetiititti jabaa Oromoo laalee itti duulu hin jiru. Hayyuu Oromoo laalee itti duulu hin jiru. Gaafa kana siifi warri Bahardar garaagarummaan kee maali? Siifi warri Gondar garaagarummaan kee maali? Dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaati moo dubbi himaa yuutuubii Amaaraati ati? Dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaati moo dubbi himaa Daani'el Kibriiti ati? Dubbi himaa naannoo Oromiyaati moo dubbi himaa Bahardaari ati? Eenyu bakka buutee achi taa'aa jirta? Xayyib Oromoo bakka buutee achi teette maaltu waa'ee Oromoo barreessuu si gahe? Dubbii si kennan hojii si kennan hin ooftu? Moo hojii keettu nama arrabsuudha? Hojii keettu nama xiqqeessuudha? Hojii keettu hayyuu Oromoo arrabsuudha? Hojii akka namaa fudhatta yoo akkas ta'e. Ani Oromoodha jaa ilma dhalchee ilma nutti argisiisa. Maa itti qoodha ilma kee ilma zakaa? Ilma dhalchite ilma bilaashaa? Ilma gaafa guyyaa waggaa 5 gaafa ga'e akkamitti basaasummaa baradha? Akkam godhee lafa Oromiyaa qurcadhaaf olii gaffiigu? Maa itti qoona kana ilma akkana? Arguuyyuun barbaannu ilmi sirraa dhalate. Dhugaa sitti maa? Siif ilma keellee argaa keessan hin feenu. Maan ati nun fayyanne ilmi kee maa nu fayyadama? Yoo ati bu'aa nu buufte daa'imni tee bu'aa nu buusti bara. Daa'ima Daani'el Kibriiti itti fayyadamu Oromoon bakka hin buutu. Wasakaati wasaka. Kitaaba mana jira bara kitaaba keessan mucaan sun amma nama dubbisuu danda'u yoo na sa'a kanatti. Sa'aatii sanitti daa'imni sun maal barata? Kitaaba kee kana dubbisee shanee jechuun Oromoodha. Ati garuu akka birii barreessite xilaata Oromooti jechee xaafteef daa'imni kee kun xayyib eessa dhaqa ulan? Qaxxita Bahardaarii galchina siin jaa gaafa carraa arganne. Maatii kee waliin si fuunee naannoo Amaaraa keessa gasinayna. Naannoo Amaaraa Gondariif Goojjamitti Oromoon ilaallattan isin hunduu. Hundi keessan bayaa Oromiyaa keessa. Hattoora. Ummata bu'aa takka hin qabne kanneen. Ummata bu'aa takka hin qabne ilmoo nurra dhalchiti sanumaayyuu mee ilaala. Ilmoo dhiiraa nurra dhalchite safuu faallaa aadaa Oromoo kitaaba baastee fi mana keettiif jechuudha. Isin marti amma mee jarana waa'ee ilmaa kanarratti hin qalladinaame. Amma namni marti bakka jirtanitti ijoollee teessan maal barsiisaa jirtan? Jawaar goota Oromooti. Haceen goota Oromooti. Oromoodhaaf jecha wareegame. Ilma dhaloota kana ittiin ol guddataa jira jechuudha. Waaqoon guutuu qabsaa'aa Oromooti. Oromoodhaaf wareegame. Ittiin ol guddataa jira jechuudha daa'imni sun. Jaarraan abbaa gadaa qabsaa'aa Oromooti. Daa'imni sun ittiin ol guddata. Hacaaluun akkasi. Jawaararra Oromoodhaaf jecha mana hidhaa jira. Hidhaadhaa hin bayaaf hin ba'uun hin beeku. Goota Oromooti. Maaliif hidhame? Oromoo ajjeefamuun laalu, Oromoo du'uun laalu, Oromoo soomamuun laalu, Oromiyaa diigamtuun laalu, wareegama kafalee waaqoo guutuu ta'a jedhe. Hacaaluun hundeessaa du'eetiniin waaqoo guutuu ta'a jedhe. Du'ee waaqoo guutuu ta'e. Taayyeen danda'a amma Jawaariin aangoo fidhamee jira taayyeen. Ilamee laala. Amma taayyeen mucaa isaa Jawaar aangoo barbaacha hidhamee. Baqqalaan aangoo barbaacha hidhamee. Hacaaluun aangoo barbaacha du'ee. Kana wanni taayyeen daa'ima isaa barsiisu. Maali abbaan akkanaa Oromiyaa keessa taa'ee ilma nurra dhalchu. Rigaa kasalaa kana nurraa baasa. Baasa Oromiyaa keessa. Nurratti dhalchaa jirti diqaala. Jarri kuni yaa'uudha qaban. Ilmaan isaanis nun fayyaddu. Innis nun fayyaddu. Kanuma siin jedha yaa taayyee danda'a. Siif ilmi keellee nuuf bu'aa takkan fiddan. Guyyaa carraa argannetti akka itti Oromiyaa keessaa sin baafnu hin beeknanuyyuu. Kanuma siin jedha Oromoon hundi dubbii taayyee danda'a kan akka salphatti ilaalina. Namichi kuni xilaatummaa nuu qabu jabeennarraa kitaaba nurra baase. Kitaabni inni shanee jedhee waraana Oromoon qabdu waraana adda bilisummaa Oromoo irratti baase suni ana haga lubbuudhaan jiru hin dagadhu. Haga lubbuudhaan rabbi na kaa'e natti dhagayama. Waa'ee kitaaba taayyee sayyoo yaadadhu jechuudha. Barreeffama isaa Facebook irratti yoo guyyaarraa laaltan namatti dhagayama. Garuu namni Oromiyaa keessa taa'ee Abiyyi Ahmadiif hojjechaa jiru isa qofaa miti bara. Hisaaban qabu nama 5,000 qaba obbo Diyoon hojjettoota 5,000. Miliyoona 5 moo 5,000 akkas. Miliyoona 5 kana keessaa namni akka nama kanaa Oromootti duuleen jira. Namni akka nama kanaa hayyuu Oromoon qabu xiqqeessan jira. Beekumsummaan isaa kun eessaa dhufe jaba. Yaa ergamtuu Amaaraa yaa taayyee danda'a naaf xanyitti. Hattuudhaati hattuu Amaarri ergattu jechuun taayyeedha. Hattuu. Kanaaf yoo namni yaada qabaattan jiraattan carraa isinii kennaa seenuu dandeessu. Ifa manaa godhaalle simmeetii keessa galee haasa'e. Wallaahi na aarse'an taayyeen danda'a ija Oromoo jabaa Oromootitti malee hin duulu kanatu namatti dhagayama jira. Muudama yoo taate taayyee qofaa miti Oromiyaa keessaa muudama akka qabu bara. Miliyoona 7-8 qaba Abiyyiin sarratanyaa akka Itoophiyaatitti keessa waliin biyya bulchaa jiru jechuudha. Maali kuni qancarri namichaa wanni galgala ganama hayyuu Oromootitti duuluuf jabaa Oromoo xiqqeessuuf hayyuu Oromoo xiqqeessuuf
maa inni bu'aan isa maal argachuudhaaf dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Saniin alatti mee bu'aan inni isaa siqu maali? Arrabni namni isaa arrabsu kun bu'aa isaa qaba. Das jedha. Ajaa'ib. Kaameeraan kee hin jiru ganno. Kaameeraa kee banadhu kaameeraan kee hin jiru. Bilchiginnaan tokko haaseenii. Aso. Biloogii godhe bannaa ijoollee. Isin seensisadhee biloogii isin godhe nama baay'ee dhiifama. Dhiifama. Viidiyoon hin jiru isin seensisuu hin danda'u achi as ergadhaame. Na biraan mul'atu bakka viidiyootti hin jirre. Achi as ergadhaa isin as ergadha. Nama lamaa dogoggoraan bilookii isin godhe dhiifama naa godha. Isinii erga jedhee viidiyoo see eegattu daawwanni bilookiidha. Boota bilookiitu sorry. Hin jiru kaameeraan na bira hin jiru. Sila normaala baay'isee asiin dhufuu qaba kaameeraan beektaa. Asiin dhufuu qaba Aisha. Maayik. Hin jiru wanna. Hin jiru kaameeraa. Kanaaf akkasii ifama naa godhaa. Simmeetii keessa galee haasa'ee ani taayee danda'a irratti wanni akkatti na haasofsiise waan inni dalagaa jiru kana caalaa jedhamu ni qabaa jirtu. Garuu naganuma nama jechaa dhaga'uu miti nama itti man dhaga'uu miti. Kuma isiniin jenne yoo shaxxeen bira dhaabatanii garafa malee nama dhaga'uu miti. Kanaaf galatoomaa irreechi Finfinnee keessatti haala gaariidhaan geggeeffamee xumurame. Garuu Bishooftuu irratti ka intarneetni illee guramee jira jedhamee jira. Kanarraan ammoo uummata keenya karaa itti cufanii akka gara irreechaatti dabree irreechan irreeffanne qeerroon guramee jira. Waliigalatti ka mee lallaaga galgalaatitti irreechi Bishooftuu akkamitti xumuramaa nagaan addaan galaa waan mootummaan abbaa irree kun uummata godhu walumaan kalaallu ta'a. Ayyaanaa ta'a galatoomaa guyyaa gaarii qabaadhaa.